Baga dhuftanii barumsa har'aas waa'ee itti fayyadama jecha need jettuuti. Kutaa darbe keessatti immoo waa'ee itti fayyadama wanti ilaallee turre. Wanti tu yeroo jennu gabaabsinee yeroo keenyu wana kan jedhutti jijjiirama jennee ilaallee turre. So what is the difference between need and want? So osoo gara barumsaan seenne dura garaagarummaan jecha wanti jedhuu fi yookiin immoo wana jennuun sanii fi need kan jedhamu kana jidduu jiru maali? Here is the difference. When we say need, it is something essential for survival or basic functioning. This include things like food, water, shelter, healthcare, and safety. Waa'ee jecha need jedhamtu yeroo kaasnu, it is something essential for survival jenne wanta baay'ee nu barbaachisu jechuu jireenyumaaf lubbuun jiraachuudhaaf jechuudha. This include wantoota akkamiif keessaa qabataa like food nyaanni amma maali dirqama jechuudha. Water akka bishaanii, shelter waan keessa galluu fi waa'ee tajaajila fayyaati. Akkasuma waa'ee safety yookiin immoo waa'ee nageenya keenyaati. So wantoonni kuni wanta need jennuunidha. So wantoonni kunneen wanta need jennuuni jechuudha. So wantoonni kunneen wanta nuti barbaannu osoo hin taane wanta nu barbaachisu jechuudha. Okay? Kutaan darbe immoo kan irratti xiyyeeffate waa'een wanaadha wanta nuti barbaannudha. So the difference is that jecha wana jettu yookiin immoo wanti ka jedhu maali kan jedhu kan ilaalute, it is something that a person desire but not essential for survival. Waa'ee wanti dha yeroo haasofnu yookiin immoo wana yeroo haasofnu wanta dirqama jiraachuudhaaf nu barbaachisu osoo hin taane wanta nuti barbaannu jechuu akka dabalataa, akka bilbila haarawaa argachuudha, akka mana biraa bitachuudha, mana duraan qabnu dhiisne wanta dabalataa nuti barbaannu waan nuti barbaannu ibsachuuf kan nu gargaartu jechuudha gabaabumatti. So neediin immoo wanta nu barbaachisu ibsachuudhaaf kan nu gargaartu jechuudha. Having said so, now let's move to the lesson. Fakkeenyotaa fi haala akkamii keessatti akka jennu akkasuma wantoota needii wal qabatu hundaa'u bal'inaan kan ilaallu ta'a. As usual akkuma yeroo hunda gootan isin immoo maal godhuu qabdu erga barumsa kana ilaaltanii xumurtanii barreeffachuu akka hin daganne. So fakkeenyi jalqabaa maal jedha? Amma deemuu na barbaachisaa jedha. Amma maal na barbaachisaa? Deemuu na barbaachisaa jedha. So yoon akkana jechuu barbaade akkamittiin jechuu danda'a kan jedhudha amma gaafiin. So isin immoo itti yaada akkamittiin akkas jechuu danda'a kan jedhu. So fakkeenyi jalqabaa akkuma agartan amma deemuu na barbaachisaa jedha. Akkamittiin ingiliffaadhaan amma yeroo ammaa kana deemuu na barbaachisa jechuu danda'a. Jechoonni nuti baruu qabnu maal faadha? Tokko isa kana amma ka jedhuu fi deemuu ka jedhu. Okay? Na barbaachisa jechuun need jechuudha. Okay? So na barbaachisa jechuun maal akka ta'e ifa isa kana baruuf yaaloon isin barbaachisu maaliif duraan wal beektu? Need jechuun barbaadu yookiin na barbaachisa waan jedhu wajji wal qabata jennee jira. So jechoota lameen kana beeknaan hima guutuu ijaaruu dandeessan jechuudha. So deebisaan akkam ta'a? Akkana ta'a jechuudha. I need to go now. I need to go now. Dafnee akkasii jenna jechuudha. I need to go now. So hiikaa isaa takka takkaan baruudhaaf yeroo jennu ani jechuudha. Need to na barbaachisa. Maal na barbaachisa? Go. Deemuu ka jennu kana jechuudha. Now ka jennu amma jechuudha. Okay? So I need to go now. Yeroo jennu kan amma deemuu na barbaachisa. So wanni isin beekuu qabdan sirratti naawii gama duraa akkam finne now I need to go jechuudha. I need to go now. Yeroo jennu irra filatamaadha jechuudha. Fakkeenyi itti aanu kana jedha deemuu si barbaachisa. Yeroo jettu nama tokkoon akkamiin jechuu dandeessa? Okay? Jecha deemuu jedhu goorraa fudhattee jirta. So salphaadha jechuudha. Deemuu maal akka ta'e ni beekna. Okay? Si barbaachisa. Amma asirratti na barbaachisaadha. Aayidhaan laallee asirratti immoo akkamiin si barbaachisa ka jedhu waliif finna ka jedhu yaalaadha. So fakkeenyi inni itti aanu akkana jedha deemuu si barbaachisa jedha jechuudha. Gaafiidha. Okay? Nam tokko deemuu si barbaachisaa jettee yeroo gaafachuu barbaadde maal jennaani? Deemuu ka jedhu ni beektu. Okay? Si barbaachisaa ka jedhu kana challenge ka isinitti ta'u jedhee yaalu. So akkamiin si barbaachisaa jenna? Deemuu si barbaachisaa nam tokko. Jecha kam fayyadamuu qabna? Okay. Kana fayyadamuu qabna jechuudha. Jecha do jettu fayyadamuu qabna jechuudha. Do you
Okay, asirratti jecha si jettu tana yuudha afaan oromootiin jechuudha. Si jettu yuu jechuun ni beektani. So do you, okay, san booda needii kana finne asii galchine jechuudha. Do you need to leave? Deemuu jechuudha. Deemuun tuni goo qofa osoo hin taane goon ta deemsaati. Asirratti leaviin tun bahu, manarraa bahu, bakka takkaa bahu, iddoo jiranirraa deemuu san ta'a agarsiistudha jechuudha. So do you need to leave? Do you need to leave jedha jechuudha. So deemuu si barbaachisa jechuudha. Jechuma kana update godhuu barbaadan immoo waatti dabaltanii sirreessuu yookiin immoo waan biraa godhutti yookiin hima biratti jijjiiruu feetan akkam gootanii mee akkam fa'aa godhuu dandeessan. Fakkeenyaaf jechuma now jettu tana, okay, fidaati itti galchaa. Now jechuun ammaa miti, eessa galchiname? Gama boodatti yoo galchine bareedaa ta'a jenne reefu. So yoo iddoo kanatti jecha now jettu galchine maal ta'a? Do you need to leave now? Do you need to leave now? Amma deemuu barbaaddaa jechuudha jechuudha. Jecha amma jettu itti galchine jechuudha. So akkas fakkaata. Amma asirratti beelti nutti kaatee jirti. So waa nyaachuu na barbaachisan jechuu barbaada amma Ingiliffaan. Akkamittiin jedhame kana? Waa jechuun maal jechuudha? Yookiin wanta wayii yookiin waa jechuun maal jechuudha? Nyaachuun maaliin ni beektanii? Okay, na jechuun aaya akka ta'e ni beektanii? Okay, na barbaachisa yeroo jennu walirratti isma lameenuu jechuudha. Na barbaachisa ka jedhu needii waliif fiddanii aaya as keessan jechuudha. So waa jechuun yookiin wanta wayii jechuun maali? Nyaachuun maali? Mee walirra dabalaa haa deebisaan akkam ta'ame? Deebiin isaa kana ta'a jechuudha. I need to eat something. I need, okay, I need to eat, okay, something in nature. Maal jechuudha? I need to na barbaachisa. Maal? Eat. I need to eat. Nyaachuu na barbaachisa. Amma asii walirratti. Something. Wanta wayii. Yookiin wanta. Yookiin immoo waa ka jennu kana jechuudha. Okay. Haasa'uun nu barbaachisaa jedha asirratti. Haasa'uun nu barbaachisaa akkami jenna? We, okay, need to talk. We need to talk. Kami dafne jennenne? We need to talk. We need to talk osoo hin taane we need to talk. Maaltu irratti asirratti yeroo waan kana jennu? We need to. Diintu ni mul'atu jechuudha. Ni dhugatti. We need to. Tuutanaatu mul'ata jechuudha. So we need to talk jetta jechuudha. We need to talk. Asirratti jecha harooni ni jira jedhee yaadu maaliif jennaan we jechuun nuti need to barbaachisa talk haasa'u. Talk jechuun haasa'a. We need to talk yeroo jennu haasa'u nu barbaachisa yookiin haasa'u nu barbaachisa jechuudha. Akkamittiin Ingiliffaan dhaggeeffachuu qabda nama tokkoon jechuu danda'a. Maaliifii waan sayyoon dhaggeeffanne rakkoon namicha dhufuu dandeessi. Takka barumsa ta'uu danda'a, kufuu danda'a. So akka jalqabarra ibsu yaalle need jechuun wanta nu barbaachisu jechuudha. Wanta nuti barbaannu kan qananiisan osoo hin taane wanta dirqama nuti waan san nu barbaachisu jechuudha. Wanti sun yoo kan hin goone ta'e dhiibbaa jireenya keessa akka nuuf fiduu danda'u jechuudha. Neediin kun yeroo akkasiiti kan fayyadamnu jechuudha. So deebisaan isaa akkam ta'a? Akkana ta'a. You need to listen. You need to listen. Asirratti illee diintuni yeroo haasofnu ni dhugatti jechuudha. You need to listen hin jennu maal jechuu qabna? You need to listen. You need to listen jenna jechuudha. So kanaaf nam tokkoon dhaggeeffachuu qabdaa jechuu barbaadde yookiin immoo dhaggeeffachuu si barbaachisaa jechuu barbaadde you need to listen jennaani jechuudha. So himuma kana subjectii isaa jijjiiruudhaan subjectiin hiyyuudha yookiin mataan hima kanaati. So mataa hima kanaa bakka hedduutti jijjiiruudhaan hima kana gara biraa jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf asirra you need to listen jechuun dhaggeeffachuu qabdaa yookiin dhaggeeffachuu si barbaachisa jechuu yoo ta'e she kan jedhu yoo bakka iyyuu kana galchine she need to listen isheen dhaggeeffachuu barbaachisa. He finnee as galchine he need to listen ta'a. Kana jechuun inni dhaggeeffachuu qaba yookiin immoo dhaggeeffachuu isa barbaachisa jedha. Iddoo kana we yoo buufne we need to listen ta'a. Nuti dhaggeeffachuu qabna. Isaa yoo finne
they need to listen jedha. Isaan dhaggeeffachuu qabu jedha. Iddoo kana I yoo finnee buufne I need to listen dhaggeeffachuun qaba yookiin dhaggeeffachuun na barbaachisa jedha. So akkasitti itti fufaa jechuudha. So hima tokko yeroo agarru akkasitti jijjiiruudhaaf yaalaa yeroo hundaa'u. Rafuu na barbaachisaa jedha kun immoo. Akkamittiin rafuu na barbaachisa jedha Ingiliffaan. Waa lamaatu as jira. Rafuu fi jechi tokko kan as jala dhugate na ka jedhu. Na jechuun maali Ingiliffaanii ni beektu aayidha. Aayin tun immoo yeroo takka takka miitaatee dhufti. So eessatti akkas akka taatu kan waliin ilaallu ta'a. So akkana jedha. I need to sleep. Asirratti rafuun sleepidha. Needii normaali needtuun si barbaachisu ka jedhu kana. So aayin tuni na tajannuun sani. So waa'ee kiyyaa yeroo naasoo I jedheen eegala jennee mitire. So maal jenna? I need to sleep. I need to sleep. Okay. So she need to sleep. They need to sleep. We need to sleep. Jechaa jijjiiraa deemuu qabdu jechuudha. Karaa hundattuu beekuu qabdu jechuudha. Kuni maal jedha? Ariifachuu qabnaa jedha. Ariifachuu qabnaa yookiin immoo ariifachuu nu barbaachisaa akkamitti jenna Ingiliffaan? Akkas jenna. Do we need to hurry? Okay. Do we need to hurry? Yeroo gaafii himni gaafii ta'e gaafii gaafachuudhaaf baay'inaan do fayyadamna jechuudha. So, do we need to hurry? Saffisuu qabnaa yookiin immoo ariifachuu qabnaa jechuudha. Hima kana do yoo irraa dhiifne maal ta'a? We need to hurry. Asirrattis mallattoo gaafii irraa baasne. So, asuma irraa kaafne we need to hurry ka jedhu qofa yoo kan fudhannu ta'e saffisuu qabna jedha jechuudha. Saffisuu qabna. Yookiin immoo ariifachuu qabna qofa ta'a yeroo san. So akka reefu immoo yoo duurraa kan kaasnu ta'e do we need to hurry sagaleen yeroo jennu dheeratu qabdi jechuudha. Asirratti yeroo gaafiin taane akkamitti jenna jenne we need to hurry saffisuu qabna jechuudha. Yeroo gaafii deebisnu akkamitti jenna do we need to hurry dheereessina jechuudha xumurarratti. Okay. Himni ta'an akkana jedha. Isheef bilbiluu na barbaachisa jedha. Isheef bilbiluu na barbaachisa. Akkamitti jenna jechuudha. Isheef jechuun maal jechuu Ingiliffaan? Bilbiluu maal jechuudha? Call jechuu dandeenya, phone jechuu dandeenya. Okay. So na barbaachisaa ni beena kana isinii fi kun barbaachisu. So jecha lameen kana beenaan kun maal akka ta'e ni beektu walirra dabalaati hima hiikaa qabu tokko jaarame. Jaatan jedheeti yaada. So akkana ta'a. Ani need to na barbaachisa call bilbilu her isheef. Okay, her jechuun maali? Ishee jechuudha. So I need to call her yeroon jedhu ani isheef bilbiluu na barbaachisa. Ani isheedhaaf bilbiluu na barbaachisa. Okay, isa kanatti dhufnee jirra. Kana xumuruu qaba jedha. Eenyu jechuu jira? Anaatu jechuu jira jechuudha. Ani kana xumuruun qaba jechuudha afaan biraatiin. Kana xumuruu qaba jechuun kana aniin kuni xumuruun qaba jechuu jira nama tokkoon. So Ingiliffaan akkamittiin akkas jechuu danda'a? Kana jechuun maali? Xumuruu jechi jettu maali ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Qaba yookiin immoo kana jechuun need ka jettu kana. So na barbaachisa jechuudha yookiin immoo qabatti irraa hiikkaanuuf kannaa saniif jecha qaba jettu fudhanne. So kana xumuruu qaba yookiin kana xumuruu na barbaachisa jechuuf akkamiin jedhame? Ay jedheetiin eegalaami hima kana. Maaliif waa'ee kiyyaati waan ta'eef? Okay. Okay. Samboda maal goona? Need to. Samboda finish. Finish jechuun ishee kana jechuudha xumuruu fayyadamuu kana. Finish jechuun maali? Isa kana jechuudha. So finish yeroo jennu xumuruu jechuudha isa kana. This. Okay. This jechuun maali? Kana jechuudha. Wanta ati qubatti akeekte sana jechuudha. Kana xumuruun qaba. Yeroo jettu san waan tokkotti quba kee akeekaa jirta jechuudha. So akkas ta'a. Inni kun maal jedha? Boqonnaan si barbaachisa jettee nama tokko gaafachaa jirta.
akka namni sun boqonnaa barbaachisu. Ingiliffaan akkamittiin jedhaadha gaafiin. So boqonnaa jedhu si ka jedhuu fi barbaachisa ka jedhuudha amma hima kana ka jaaruu danda'u. Barbaachisa jechuun need to akka ta'e ni beektu. So si jechuun you akka ta'e ni beektu. Boqonnaa jechuun maal jechuudha ka jedhu qofaa isin dhibbuu danda'a. So boqonnaa maali? Akkana ta'a jechuudha. Akkuma reefu ilaalle yeroo gaafii gaafannu baay'inaan maal fayyadamna inni do fayyadamna. Okay, do you need, okay, do you need to rest? Boqochuu si barbaachisa yookiin immoo boqonnaa si barbaachisa jechuu jirta jechuudha. Rest jechuun boqonnaa yoo ta'u, so do you need to rest? Do you need to rest? Akkas jenneeti nama sun gaafanna jechuudha. Asirratti dheeressaa akka jiru hin dagatinaa yeroo gaafii gaafannu. Do you need to rest? Jennee dhaabuu hin dandeenyu yoo gaafii ta'e. Do you need to rest? Do you need to rest? Jennee jechuudha. So kana jechuun boqochuu si barbaachisa jechuudha. Isuma kana akka reefu jechuudha. Hima gaafii ta'e kana hima statementii yookiin immoo kan hima akkama taa'utti jijjiiruu ni dandeenya. Do kana hin fayyadamnu. Asitti mallattoo gaafii irraa oofna. Hin jirtu jennee haayannu. So himni kun akkamitti dubbifama yeroo san. You need to rest. Okay? You need to rest. Amma asii yeroo jennu boqochuu si barbaachisa jechuu jirta jechuu nama tokko. Hin dheeressu jechuu akka reefu. You need to rest hin jennu akka reefu. Maal jenna? You need to rest. Full stop. Okay? Asirratti tuqaa goona jechuudha. So you need to rest. Boqochuu si barbaachisa. Period. Dhumatee jechuudha. So yeroo do asiin itti galchinu immoo dheeressuu qabna. Maaliif gaafii gaafachuu jirra waan ta'eef. Do you need to rest? Do you need to rest yeroo jennu boqochuu si barbaachisa jechuu jirra jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabdaa jedha. Of eeggannoo gochuu qabdaa kamittiin jechuu danda'a. Maali of eeggannoon Ingiliffaan? Okay. Gochuu qabdaan kuni asirratti hima afaan Oromootti yeroo hiiknu hiika akka gaariitti akka nu kennuufi malee si barbaachisu masani waan biraatiin miti. Of eeggannoo gochuu si barbaachisaa jechuu keenya. Gochuu qabdaa jechuun keenya. So akkamiin jechuu dandeenya mee? You, okay, need to be, okay, careful. You need to be careful. You need to be careful jenna jechuudha. So kana jechuun of eeggannoo gochuu qabda yookiin of eeggannoo si barbaachisa jechuudha. Tokko tokko yoo ilaalle yuun siidha. Need to si barbaachisa. Maal? Be careful. Of eeggannoo gochuu si barbaachisa jechuudha. Hima kana you need to jedhu kana akkam haadhiifnu akka hin jirretti ilaallu. So asirraa kaafne okay, hamma kana yoo kan ilaallu ta'e maal jechuudha? Inni kun qofti maal taame? Be careful. Of eeggadhu jechuudha. Namni tokkoon akka of eeggatu waan balaa isa dhufu jirurraa yookiin immoo waan hin taane irraa akka inni of eegu itti himuudhaaf be careful. Of eeggannoo godhi jechuudha. Okay? Kanaaf wanti isin godhuu qabdan hima kana garii irraa muraadha, garii itti dabalaadha. Yeroo oftan hiika adda addaa isin kannaa deema jechuudha. So himoota as keessa gartan kana waa itti dabalaa yookiin immoo waa irraa hir'isaadha. Kun ni tahamuun ta'u jechuudhaan komentii jala nu keessan sirri moo sirrii miti ka jedhu isiniif ilaalee isinii ibsuun ni danda'a. So komentii jala barreessuun dagatinaadha. Gara kan itti aanu dhufnee jirra akkana jedha. Ibsuun na barbaachisaa jennee gaafii gaafachaa jirra. Wanta kana ibsuun na barbaachisaa. Ibsuu yeroo jennu ifaa ibsuu sun taane wanta ibsa barbaadu wanta irratti gatta'anii hiika adda addaatiin gara adda addaatiin ibsuun nu barbaachisu san baanna jechuudha malee ifaadhaa miti jechuudha. So ibsuun na barbaachisaa jettee nam tokko yeroo gaafattu akkamitti jetta? Jechi ibsuu jedhu maal jechuudha Ingiliffaan? Mee waa'ee kanarratti ibsa naa godhi yeroo siin jedhu jechuudha. Nam tokko akkamitti jecha san jecha kamiin waan kana ibsuu danda'a? Na jechuun immoo anaadha, aayidha. So barbaachisaa ni beeytanii. So mee akkam ta'a yeroo san himni kun akkamitti ibsuun na barbaachisaa jenna Ingiliffaan? Akkana jenna jechuudha. Do akkuma reefu laalaa turre jechuudha. Do I need to explain? Explain jennaan kana. Do I need to explain? Do I need to explain? Ibsuun na barbaachisaa jechuu jirra jechuudha.
explain godhee yoo siin jedhan please explain this kana ibsi siin jechuu jira jechuudha. Siin jechuu jira jechuudha namni sun. Please don't explain this yoo siin jedhan kana maaloo ibsan godhin hin ibsin hin barbaachisu jechuudha. You don't need to explain yoo siin jedhe yookiin immoo jechuma amma agartu kana do I need to explain kana ibsuun na barbaachisaa jettee nama tokko gaafachuu jirti. Namichi deebisaa sii deebisu maal jechuu danda'a? No, you don't need to explain siin jedha. Lakkii kana ibsuun sin barbaachisu jechuu jira. Yookaan immoo ibsuu si barbaachisaa siin jechuu danda'a. Yes, you need to explain. Ibsuu si barbaachisa. Inni kun immoo maal jedha? Amma kafaluu si barbaachisaa jedha. Gaafiidha. So amma jechuu reefu laallee jirra yoo yaadattan amma jechuun maal jechuudha? Kafaluu jechuun maal jechuudha? So jechoota immoo sadeen kana beeknaan kana ni beektanii need to dha. So akkamtaa walirratti amma kafaluu si barbaachisaa jettee gaafachuudhaaf. So waa'ee gaafii yeroo gaafannu do ka jettu akka fayyadamnu dagatinaadha. So walirratti duullee itti fidaadha. Kanneen wajji walitti fidaadha. So duudhaa fi jechoota kanneen ingiliffaadhaan maal akka ta'e fidaadha. So walirratti ijaarame. Akkas ta'a jechuudha. Do you need to pay now? Do you need to pay now? Jennee jechuudha akkas defineenna. So do jechuun gaafiidha. Okay, iyyuun isa si jennuun kana. Need to fayyaduu ni beektu. So pay jechuun jechi haaroo jedhee ani yaadu isa kana jechuudha. Isiniif jechuudha. So pay jechuun kafaluu jechuudha. So now illee ni beektanii. So now jechuun amma. So do you need to pay now yeroo jennu amma kafaluu si barbaachisaa jechuudha. So hima kana akkamitti jijjiirraa ammalleedha. Do kanarraa kaasnu mallattoo gaafillee irraa kaasnu. So asumarraa fudhannee you need to pay now ka jedhu qofa fudhanna. So you need to pay now yeroo jedhu amma kafaluu si barbaachisa yookiin amma kafaluu qabda jechuudha. Okay? Dursinee deemuu barbaachisaa jedha kun immoo. Dursinee deemuu nu barbaachisaa akkamiin jenna Ingiliffaan. Dursinee jechuun maal jechuudha dura? Jechi haaroo ta'u kana isa kana deemuu ni beektu leave jechuu dandeenya. Okay, nu barbaachisaa illee ni beektu. So akkam taame kana ta'a jechuudha. We need to leave early. Early yeroo jennu dursinee jechuudha. Yeroodhaan jechuudha. Sa'aatii jedhame dursinee jechuudha. Early jechuun. So we need to leave early. Dursinee deemuu nu barbaachisa jechuu jira. Inni kuni xiyyeeffachuu si barbaachisaa jedha. Namni tokko yeroo barumsarra jiru yoo qalbiidhaan waan takka ilaalle xiyyeeffachuu si barbaachisaa jechuu barbaadne akkam jennaan Ingiliffaan. Jechi xiyyeeffachuu jedhu maal jechuudha? Si jechuun yuudha. So jecha gabaabaadha kun amma. So akkamiin jechuu dandeenyame? You jennee eegallaa mitire. Okay? You need to focus. Okay? You jechuun ati need to si barbaachisa. Focus jecha haaroon kami focus ka jettu tan jechuudha. Focus jechuun maali? Xiyyeeffannoo jechuudha. So you need to focus yoon siin jedhe qalbiitti deebisuu qabda jechuudha san irratti xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Okay, you need to pay attention to jechuudha karaa biraatiin. So gara hima kana yeroo dhufnu so waan tokko sitti himuu na barbaachisa jechuun Ingiliffaan maal jechuudha? Okay, waan tokko jechuun maali? Something jechuudha mitire. Waan tokko yeroo jennu waan tokko lama sadii jechuu sun taane wanta wayii jechuudha. Something isa jennuun san jechuudha. Sitti yeroo jechuu barbaade akkamiin jedha? Himuun maal jechuudha? Okay, na barbaachisaa ni beektu. So akkamiin jenna hima kana? Akkana goona. I need to tell. Isin tell jettu tuni maal jechuudha? Himu jechuudha. So I need to tell you. Ani sitti himu na barbaachisa. Amma asi I need to tell you. Yeroon jedhe amma asitti maal ta'a? Okay, I need to tell you tuni sitti himu na barbaachisa. Sitti jechuun yuun si. So I need to tell you sitti himu na barbaachisa. Maal? Something. Wantichi hin ibsamne wanta wahii jechuudha. Something yeroo jennu jechuudha. So I need to tell you something. Dafne yeroo jennu akkas jennu. I need to tell you something. Okay?